يا بريد من هذا أرسي كان عجبنا ما جت سيزا أنا أدفو جورجي أبو بغنا غان دفتي أبات الرفي جيررسا ويلسا جورجي أبو ولي متى دوري مرغان غلي جدو قبتي دفي جراب نقومت آدان أرسي كم باية نما ينافسس عجب حالي ولي كوريتي ورابا ميدي آتي قفتي هنگا دمتي ودا وتسي نافسسا سينجيبر حالي تشبي فما جرو سلا وان تكاين أرجنين جابر والله كان دعوتا ولما شبسا اتبوهارا مال توكا كيسا جرو في أكاسم اللي مال رتاكين اتوجه تمجد شورا ولي يادا كين يرتك النتا هنگا دمتي ولي نادا ونونا وني هارا دفتن سبسكرايب كراتي ماتي كين يرتي دبالما شبسا غاري والله كنا ما قد يفهم يجرا فيجن انترتينمنت يرد داودا جورج ابو ميرغان غله يدا جل كبيجرا غاما واو منا قد باي غابو اكثري عجب نما جتي سدوغا ادا نرسي كوني duga dubbatuuf haalli walleen kun itti waraabame fi dhiyeessin haalli inni itti dhiyeesse jechuudha duga baay'ee kan nama hawwatuuf itti nama harkisuudha mee walumaa yaada irratti kennataa ilaalla amma kunoo farda qabattee deemaa jirti duga baay'ee nama hawwisiisa haalli inni itti dhiyeessu an kana dibe bari uffatuma kana eenyu hodhaa fi injaabar namicha kana eenyumatu uffata kana isa hodhan jaa haalli uffannaa isaa yeroo makkamiyyuu kan namarra adda jechuudha artistoota birarra adda kan ta'e jechuudha mee walumaan ilaalla maaluma fardarratti nannaqan immoo ajaa'ibee kunilleen aadaa addaati bar namoota tokko walleen George Abbu kun kan hin galleefitu jiro jechuudha sirbi isaa yeroo kamiyyuu meekside jechuudha siyaasaa fi akkasumallee aadaa keessan siyaasaa ibsata siyaasa keessan aadaa ibsata kanaafuu dhugaa nama addaati jechuudha namni kun jabeeffamuu qaba maal dhugaa jiramoo asitti mijuu dhugaa jirta mijuun akka aadaa arsitti itittuu fi mijuun hiika guddaa qabdi akkasumallee kabaja guddaa qabdi jechuudha kanaafuu namoonni aannan darraatanii yookaan itittuu darraatanii jirtanii leen jechuudha achumaan gororri akka afaan keessaa isin yaane jechumaaf hin dhugumatti weellisaa George Abbu sagaleen isalleen baay'ee kan nama hawwatu haala hojii isaatiin kan walirraa deemu jechuudha amma asirratti maal godhaa jirti farda fuula haxaa jirti jechuudha amma billaani yookaan goraadeen inni fidate kun aadaa eessaati gaama mee kun amma aadaa eessaati jechuudha aadaa arsiilleetti natti hin fakkaanne inni kuni asitti aadaa arsii weellisaa jiran amma dhugumatti kiyyaan bar aktara addaati bar kunillee amma aadaa arsiiti jechuudha aadaa arsii keessatti gaa yeroo siinqeen sirra qabamu nama kabajaa qabuuf akkanatti siinqeen irra qabama mee dhugumatti haala viidiyoon kun itti dhiyaate yoo ilaaltu maaltu sitti dhagama mee komentii jalatti barreessaa dhugaa rabbi ani baay'een gammade shuufi haaki kuni warqoota arsii keessaati ilaal aadaa arsii jechuun kana baradhu kuni bosona gaa bosona oromiyaati George Abbu jechuun kana laal kan hin beennelleen baradhu kun amma aadaa eessaati dhugaa uffanni kun uffata aadaa eessaati mee komentii jalatti na barreessaa uffanni amma qoyaa dhufu gaa isin argisa uffanni kun aadaa eessaati kan warri dhiiraa ofirraa qabu kun jechuudha aadaa arsii irra natti hin fakkaanne asitti gaa kun olaal haadholii siinqee yaa salaam jettan siinjee mana citaa kana gaa beet shaarii jan kana eenyutu yaadata ajaa'iba dhugumatti ajaa'iba bar haalli itti dhiyaate qofti jechuudha sigaa jechuudha bakka uffata kanan baana laal hordoftoota kiyya tirrise boo gurbaani bar dhugaa haalli inni uffannaa qoy uffatuma isaa kana eenyu akka hodhuuf silaa dhugatti gaafatamuu qabaayyuu silaan jechuun uffata akka kanaa kana Itoophiyaa keessatti nama hedduu ka uffatu argani yeroo baay'ee uffata inni uffatu uffata fakkeenyaaf aadaa Sudaanii keessatti baay'ee kabajamaadha uffanni gurguddaa irra babal'aa tokko bakka uffatee deema yaa'u maal akka ta'e wanti sun naaf hin galle jechuudha
haadholiin keenya gahaala kanaan akkanatti eebbisanii dhugaa sirbi kun sirba addaati kan hiika mataa ofii kan uf danda'e qabu mee walumaan dhaggeeffanna. Kuni aadaa Arsiiti. Aadaa Arsii jechuun dhugumatti Itoophiyaa miti jechuudha. Addunyaafuu hawwiidha jechuudha. Ni hawwiti addunyaan yoo ilaalte haalli uffannaatii fi haalli itti shubbisamaa jirulleen shuuf yaakee achi ilaali gaamma. Amma gamanaas ilaali gaaboo waan fakkaatan yaaki. Waaw. Kun olaal harmoon teenyalleen akkanatti eebbisaa jiran laal. Amma eebbisaa jiran moo isaan illeen taphataa jiransi? Komantii jala barreessaa. Waaw. Namni akkanatti irra gadin yookaan hin shubbisin inuma dhabee beekiga. Joorji Abbuu kana namni dhaggeeffatee hin gammanne yookaan ittiin hin bohaarre ati inuma hin bohaartuun siin jee yeroo kamiyyuu. Sagaleen maan isaa qoftinuu siif geessii bar. Haalli inni itti dhiyeesse dhiisii sagaleen isaa qofti siif geessii bar. Aadaa hedduu of keessaa qaba sirbi isaa yookaan walleen isaa kun aadaa hedduu aadaa sadii moo akkan of keessatti qabatee jiran fakkaate aadaa Baalee of keessaa qaba akkasumallee aadaa Arsii of keessaa qaba aadaan tokko immoo ka'eessaa akka ta'e hanga ammaa naaf hin galle. Maal nyaatu jira qooyam. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walleen Joorji Abbuu kun jechuudha baay'ee kan nama harkisuu fi akkasumallee jaallatamummaa guddaa kan qabu sirba kana qofaa miti sirbi inni sirbe sirboota baay'ee karaa istiidiyoo adda addaatiin sirbee ture jechuudha. Walleen isaa kan ammaa kun kalee gadi dhiifame jechuudha sa'aatii 11 moo akkasitti gadi dhiifame na fakkaate akka Itoophiyaatti. Kanaafuu jechuudha bakki inni irratti gadi dhiifame haala namni iskiriina irra isiniif kaa'e kanaan jechuudha. Vision Entertainment irratti dhaxxanii daawwatanii jechuudha. Namoonni Vision Entertainment hin beeknellee Vision Entertainment jechuun wanta yeroo ammaa kana qophii ajaa'ibaa jechuudha. Production bareedaa jechuudha. Artistoota Oromoo kamiifuu warreen hojjetaa jiran keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu Vision Entertainment illeen jechuudha baay'ee hojii boonsaa hojii gaarii hojii baay'ee namatti tolu hojjetaa jiranii isaan sullee jajjabeeffamuu qabanii kanaafuu achirratti dhaqaatii daawwadhaa sheerii godhaa laayikii illee godhaa akkasumallee komantii isaanii fi uummata isaanillee walitti dhiyeessitu akkasumallee jaallatamummaa uummata biratti akka isaan argataniif jechuudha komantii bareedaa barreessaa fi guruppii adda addaa irratti sheer godhaan isiniin jedha liinkii wallee Joorji Abbuu kana jechuudha. Kanaafuu Vision Entertainment irratti dhaqaatii daawwadhaa. Ani amma asirratti promootiin godha jechuudha nin beeksisee yaaduma kiyyan irratti kennataa deemi baay'ee waan natti toleef jechuudha sirbi kuni. Kanaafuu sirba mummuranii gadi dhiisuun nama sanillee bu'aa dhoowwudha waan ta'eef jechuudha. Nuti dirqama nutti kennamu yookaan waan tokko yeroo gara keenya dhufu jechuudha hawaasaan ga'uun dirqama keenya. Kanaafuu jechuudha sheer waliif godhaati Vision Entertainment irratti dhaqaatii daawwadhaa achumaan Vision Entertainment illee namoonni subscribing godhin subscribe godhaa Vision Entertainment yeroo ammaa kana keessatti qophiilee bashannanaa fi qophiilee addaa ta'e jechuudha hedduu kan namatti tolu baay'ee qindeessanii uummata biraan hawaasa biraan gahaa jiran artistoota irraa fuudhanii sagalee artistoota bifa ajaa'ibaatiin qulqullina ol aanan dhiyeessii akka ajaa'ibatti dhiyeessaa jiranii kanaafuu subscribe godhaatii hordofaan isiniin jedha. Akkasumallee warreen chaanaala Oroomaaniif haaraa taatanillee subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna namoonni haaraa taatan kuma beekamu chaanaalli keenya yeroo kamiyyuu kan irratti fuulleffatu waa'ee barnoota teeknooloojii wal qabatu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko qophiilee akkanaa kana jechuudha qophiilee bashannansiisoo fi waan namatti tolu waan isin gammachiisu jechuudha. Yeroo hunda baroomsumaan mataa keessan biizii isin godhu osoo hin taane darbee yeroo tokko qophiilee bashannanaa akka kanaa kana jechuudha isiniifin dhiyeessa jechuudha gara fuulduratti maamiltoota kiyya kabajamoo. Kanaafuu namoonni haaraa taatan irra deebinan malee subscribe godhaa viidiyoo kunillee yoo isinitti tole laayikii tuquu hin dagatinaan isiniin jedha.
guyyaan qophiileen bashannanaa fi akkasumallee qophiin barnoonni nu gadhiisnu akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo all notification jettu irra kaayyachuu hin dagatinaan isiniin jedha ofii isaatiin akka isin dhaqqabuu fi viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira geenamuu irraa fayyadamuuf please share godhuu hin dagatinaan liinkii viidiyoo kanaa jechuudha share bakka jettu jalatti tuxxanii jechuudha osoo viidiyoo dhaggeeffataa jirtanuu bakka barbaadan irratti sooshaal miidiyaa kamirrattu share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya kabajamoo akkasumallee bakka isiniif hin galiniif yaada keessanii fi qeeqa keessanillee viidiyoo har'aa kanarratti viidiyoo Joorji Abbuu kanarratti qeeqa keessanii fi yaada keessanillee gammachuu keessanillee dirree komentii yookaan sanduuqa komentii banaadha achi keessatti nuuf barreessu hin dagatinaan isiniin jedha hanga ammatti kan maatii keenya hin ta'in hundumti keessan maatii keenya ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha qophiin keenya kanarraaf qopheeffanne asumarratti kan xumuramu ta'a qophii bashannanaa yookaan barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liiban